gandi haga bu'a qabeessa ta'e mootummaan naannoo keenyaa bu'a qabeessa ta'a. Kanaaf waan jiru humna namaa baadiyyaa keessa jiru risoorsii akka naannootti qabnu hundaan mootummaa gandaa gahoomsuun xiyyeeffannoo mootummaan sadarkaa naannoo, xiyyeeffannoo sadarkaa godinaa, xiyyeeffannoo sadarkaa magaalaa fi aanaa ta'uu danda'u tura jiraata. Gandoota 700 ol ijaarre jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bal'ina odeeffannoo keenyaa keessatti bal'inaan argattu. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya mata duree odeeffannoo keenyaatiin mootummaa jabaa ijaaruuf ganda ijaaruu irraa ka'a jedhan obbo Shimallis Abdiisaa waraanni bilchiginnaa irraa jalaan miliqanii badaa akka jiran ifoome. Duguuggaa sanyii Tigraay keessatti adeemsifamaa turee fi jiru obbo Geetaachoo Raddaa haalan kanneen jedhamanii fi godina Wallagga Lixaatti waraanni bilchiginnaa dargaggoota 6 dhaga'ame. Yuugandaan baqattoota Eertiraa fi Itoophiyaa hin fudhadhuu jette sababni maali ka jedhuu fi pirezidaantiin Giinii Beesaawoo yaalii fonqolcha mootummaa taasifame humna waraanaa biyyattiin to'annoo jala oolfaman kanneen jedhaman yoo ta'u, kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jechaa odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Mootummaa jabaa ijaaruuf ganda ijaaruu irraa ka'a jedhe obbo Shimallis Abdiisaa xiyyeeffannoon mootummaa ganda ijaaruuf karoorsuu fi bu'a qabeessummaa siyaasaaf kaatolu hunda kan dursu ganda ta'uu irraa kan ka'e mootummaan naannoo Oromiyaas gandoota 700 ol ijaarre jechuun dhuma bara 2017 ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Amma mootummaan 700 naannoo Oromiyaa keessaa ijaaree jira jechuun kaabinee fi kaadireen bilchiginnaa Oromiyaa yeroo isaan jajjabeessanii fi imaammata mootummaan ijaarame jabaadhaa jechuun gadi fageessanii irra deddeebiin dubbachaa turaniiru jedha. Kanaafuu ammoo irree ga'oomee fi waliin ijaarre gandoota baadiyyaa tiksuu waliin kan nutti ijaarre farra liphee lolaa milishaa akkasumas gaachana sirnaa kanneen jedhaman waliin ta'uun eeguu fi to'achuu turee jedha. Haa ta'u malee humni isaan ittiin dhaadatanii fi abdatan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf kutannoo waan hin qabneef fedhii fi ijaarsa fedhii malee waan ijaarameef akkuma manni gogaadhaan ijaarame gaafa waraabessi yuusu jiga jedhamu waraanni isaan abdatan kunis sagalee sokoksaadhaan manneen gandoota isaan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennamuu qaba jedhan kan waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hundatti abiddaan daaraa botoroo yeroo isaan godhan agarra. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Ba'aa naannoo Nuqumbaa ganda Waamaa Lalisaa jedhamu Sadaasa 26 waraanni mootummaa gugsee keessaa yaasee hidhamtoota haala yeroon gandicha keessatti dararan gadi yaasuun manneen gandaa isaanii meeshaalee isaan nyaata itti bilcheeffatan uffata halkanii uffata waraanaa gosa garaa garaa firaashii fi mana gandaa barbadeessaniiru jedha. Akkasumas rasaasi baay'inni isaa 26 ta'e mankuusaa keessaa dhuunfachuun galii waraana bilisummaa Oromoof oolchaniiru jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessatti lola waraana bilchiginnaa waliin geggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu ibse. Sadaasa 25 waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibba Oromiyaa Cibiraan Sooddon Boroo waraana bilchiginnaa maqaa sakatta'insa jedhuun bobba'an godina Booranaa Ba'aa Ona Gumii Eldalloo Mooraa Bulbulaa irraa bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen iddoo addaa Diikaa jedhamtutti rasaasaan garafee jaanjessuun namoota 34 ol du'aa yoo adabu namoota amma baay'inni isaanii adda hin bahin madoo cimaa fi salphaan adabuun jiraati tokko harkaan qabuun gama meeshaatiin bireenii 2 qawwee akaamaa 6 fi hidhannoo mudhii rasaasa bireenii 1780 fi jororoo 3 waliin rasaasa akaamaa 260 waliin galii taasiseera jedhame. Waraanni bilchiginnaa irra deddeebiin miliqanii badaa akka jiran himame. Miseensonni waraana bilchiginnaa fedhii malee bakkoota garaa garaa irraa walitti guuraman miliqanii gara waraana bilisummaa Oromootti makaman akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessa jiran akka jedhanitti waraanni bilchiginnaa waamicha godhameef dhaga'anii gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jechuun hundee miidiyaatti himan. Waraanni miliqanii gara waraana bilisummaa Oromoo dhufan kun miseensota raayyaa ittisa mootummaa akka ta'anis itti dabaluun dubbataniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa Tigraay keessatti Abiy Ahmad duguuggaa sanyii yookaan jiinoosaayidii gaggeessaa akka jiru ibsa Aljeeziraaf laataniin haalan.
lola naannoo Tigraay keessatti geggeeffame keessatti hoogganaa lola duraanii Tigraay Geetaachoo Raddaa ta'uu yaadachiisuun irra waraanni naannicha keessatti duguuggaa sanyii Abiy Ahmad akka raawwatame ibsaa tureen booda wal waraansi deebi'ee akka jalqabee fi duguuggaan sanyii akka irra deebiin Abiy Ahmadiin geggeeffame jechuu hin danda'u jechuun gowwoomsaa fi dhimma siyaasaa itti ba'uuf Geetaachoo Raddaa yeroo yaalu irra deebiin gaaffii taasifameef akka kootti ani Abiy Ahmad hin jedhu jechuun dubbii sobaan xumuree jedhame. Godina Wallagga Lixaa Ona Gullisoo keessatti dargaggoonni Oromoo 6 jumlaan rashanamanii jedhame. Godina Wallagga Lixaa Ona Gullisootti waraanni Bilisiginnaa dargaggoota abdii biyyaa kataan namoota 6 iddoo tokkotti galaafatan. Hidhattoonni mootummaa yakka ajjeechaa ulfaataa kana raawwatan dargaggoota ganda maaruu irraa qabanii fuudhanii deemuun bakka Jaarsoo Baddeessoo jedhamutti akka ajjeesan odeessi uummatarraa argame ifa godhe. Dargaggoonni kunneen onoota Gullisoo fi Ayilaa irraa dogdoqqee uummata geejjibsiisuun kan of jiraachisaa yoo ta'u, waraanni mootummaa Bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootiin deddeebistu maqaa jedhuun yakka ajjeechaa suukkanneessa kan irratti raawwatan jiraattonni hundee miidiyaatti himan keessaa maqaaleen dargaggoota 6 jimlaan ajjeefamanii kanneen nu qaqqabaman Boonaa Imaanaa, Magarsaa Abdii, Obsaa Karrasaa, Daawit Darajjee, Damee Sanbataa fi Firoomsaa Malkaamuu kanneen jedhamanidha jedhame. Yuugaandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa hin fudhuu jette. Sababni maali ka jedhu? Yuugaandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota amma waraana keessa hin jirreerra gara biyya isheetti baqatan akka hin fudhanne ibsite. Mootummaa Yuugaandaa lakkoofsi baqattoota biyyattii gara miiliyoona 2 ga'uu fi deeggarsi arjoomtotaa irrachaa waan jiruuf kana booda natti hin dhufinaa jetteetti jedhame. Ministeerri deeggarsa qophii balaa fi baqattoota Yuugaandaa mootummaan namoota biyyoota waraana keessa hin jirre irraa dhufaniif da'oo ta'uu dhaabeeraa jedhan. Murtee kana kun addatti baqattoota biyyoota yeroo ammaa waraana keessa hin jirre akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa kan ilaallatudhas jedheera. Biyyattiin baqattoonni hedduun otoo walirraa hin cinne gara sanatti baqachuun lakkoofsi baqattootaa akka malee dabaluu fi faallaa kana ammoo deeggarsi arjoomtotaa irraa argamu yeroo yeroon hir'achuu hordofee biyyattiin murtoo kana akka fudhattu taasiseera kan ministeerichi jedhanitti. Ministeerri deeggarsa qophii balaa fi baqattoota Yuugaandaa kan Haalirii Oneek miidiyaa biyyattii Daayilii Moonitaritti akka himanitti mootummaan baqattoota warra kaanaan dura da'oo argatan duubatti akka hin deebisne himan. Haa ta'u malee kanneen haaraa biyyoota eeraman irraa dhufan akka hin simanne qondaaltonni keenya qajeelfama kennaniiru jedhan. Akka ibsa ministeerichaatti murteen kun kan warra duraan Yuugaandaa seenan hin ilaallatu. Baqattoota biyyoota eeramanii kunneenis biyyattii keessa jiran bakka jiranitti deeggarsa barbaachisaa argachuu kan itti fufan ta'uun ibsameera. Yuugaandaan waggaatti koomishinii baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa doolaara miiliyoona 240 argattii jedhame. Haa ta'u malee deeggarsi arjoomtotaa biyyattiin amma qabdu gara doolaara miiliyoona 100tti gadi bu'eera jechuun ifoomse. Bara kana ammoo doolaara miiliyoona 18 qofa ta'uu ministeerichi himaniiru. Kunis lakkoofsi baqattoota Yuugaandaa keessa yeroon dabalaa waan dhufeef biyyattiin deeggarsa arjoomtoota irraa isaan keessummeessuuf argachaa turte xiqqoo ta'uu isaatiin hanqinni qabeenyaa fi tajaajilli fiduun biyyattii dhiibbaa keessa galcheeraa jedhame. Kunis imaammata biyyattiin balbala ishee baqattootaaf banaa taasisuu kan cufu otoo hin taane ammallee biyyoota michuu ishee wal dhabdeen fi waraanni hamaan keessatti taasifamurraa fudhachuu akka itti fuftu biyyattiin kan ibsite. Dabalataa Yuugaandaan baqattoota biyyoota waraana keessa turaniin amma haalli nagaa fi tasgabbiin gaariin akka jiru mirkaneessitee akka gara biyya ofii isaaniitti deebi'aniif biyyoota kana waliin marii akka taasiftu ta'uunis himameera. Baqattoonni as jiran gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasisuuf biyyoota isaanii waliin mari'ataa jirraa jedhan ministeerichi. Mootummaa sana waliin mari'achuu keenya akka dhimma biyya keessaa seenneetti kan fudhatanis jiru. Haa ta'u malee waliigalteen tokko ni jiraata wanni jedhu yaannuuf abdii hin kutanne jechuun dubbatan. Garuu baqattoota biyyattii jiran deebisuuf biyyoota kanfaa waliin mari'ataa akka jiran hin ibsinee jedhame. Lakkoofsi baqattoota amma gara miiliyoona 2 ga'eera. Guyyaa guyyaan dabalaa jira. Guyyaatti baqattoota Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qofa irraa dhufan 100 hanga 200 ta'u. Sudaan kibbaatti nuti nagaadha qabdi jennee yaannu irraallee baqattoota hedduutu nutti yaa'aa jira jedhan qondaalli kun. Kanaaf mootummaan
mootummaan biyyoota lammiilee hedduu achitti baqatan mormii siyaasaa isaanii caalaa lammiilee kanneen deebisuu irratti akka xiyyeeffatan waamicha dhiyeessan. Haaluma wal fakkaatuun Keeniyaa illee baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa kooluu galan akka hin simanne ibsitee turte. Haa ta'u malee dhaddacha manni murtii olaanaa Keeniyaa irra dhimma kana ilaaleen qajeelfamni kun akka hojiirra hin oolle kufaa ta'eeraa jedhame. Manni murtichaa mootummaan qajeelfama galmeessuu dhorkuu fi tajaajila ijoo kooluu galtoota Eertiraa fi Itoophiyaa akka ittiin fufne baase hojiirra akka hin oolchine dhorkeeraa jedhe. Murtiin akkasii heera mootummaa qaamolee mirga namoomaa sarba waan ta'eef akkuma duriitti itti fufuu qaba jechuun murtee dabarseera. Pirezidaantiin Giinii Bisaawoo yaalii fonqolcha mootummaan taasifame humna waraanaa biyyattiin to'annoo jala oolfame. Sadaasa 26/2025 Pirezidaantii Umaroo Siisokoo fonqolcha mootummaa hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaatiin qophaa'een ta'uu waajjirri isaanii keessatti hidhamuun ibsame. Akka Aljeeziraan gabaasetti waraanni biyyattii eega pirezidaantichi to'achuu labsiin booda guutuu biyyattii keessatti daangaa hunda cufee jiraachuun ibsame. Dhukaasni naannoo masaraa pirezidaantii fi gamoo koomishinii filannootti kan dhaga'ame yoo ta'u bakkeewwan lama marsanii waraanni guddoo akka jiru himamee ture. Yaalii fonqolcha mootummaa kun kan raawwatame filannoo pirezidaantii fi paarlaamaa wiixata dabree adeemsifameen booda yoo ta'u filannoo kana keessatti kaadhimamaa ijoo lamaan Emballoo fi morkataa isaanii Fernaandoo Diyaas gara marsaa lammaffaatti darbanii jiru jedhame. Akka dubbii himaan Emballoo Antiiniyoo Yaayyaasee jedhutti namoonni hidhattoonni koomishinii filannoo irratti haleellaa bu'aa filannoo jeequuf raawwatan jiru jedha. Haleellaa raawwatan kun Diyaas waliin hidhata akka qaban itti dabaluun himanii jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo irraaf qopheeffanne kana haga ammaa ture waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.